Kabajamoo daawwattoota keenya viidiyoo keenya wayitaa jalqabdan VPN banuudhaan jalqabaa. Kana gochuu keessaniin Kiristiyaan Miidiyaa deeggaraa jirtu jechuudha. Galmi mootummaa Itoophiyaa kiiloon 4 seenaa ta'uuf jira. Piroojeektii caakkaa yookaan bosonaa fi galma mootummaa haaraa Itoophiyaa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galma mootummaa haaraa ijaarrataa jiru. Galma mootummaa akka ijaarrataniif magaalaa Jimmaatii lafti hektaarri 700, magaalaa Arbaa Miinciitii ammoo lafti hektaarri 400 ol kennameefii jira. Ijaarsi galma mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin ijaaramaa jiru kun eessatti argama, eessatti ijaaramaa jira, yoom jalqabamee maallaqa hammamiin hojjetamaa yookaan ijaaramaa jira, eenyutu ijaarsisaa jira, deebii qubsaa fi odeeffannoo qabatamaa qindeeffannee jirra simbiraan geenya. Prime Minister's office is finalizing preparations to construct a new national palace at a cost of 500 billion birr. Prime Minister's office is finalizing preparations to construct a new national palace at a cost of 500 billion birr. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. ልንገነባ ያሰብነው የጫካ ሃውስ ይባላል። ልንገነባ ያሰብነው ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ኩራት የሚሆን ሳተላይት ሲቲ ነው። ልንገነባ ያሰብነው የኢትዮጵያን ቤት ነው። ቪዲዮ ከና ላይክ ጎቹዳን ጀልቀባ Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee Itoophiyaa erga gara aangootti dhufanii asitti ijaarsi gamoowwanii fi ijaarsi piroojeektiiwwan misoomaa ammayyaa hedduu fi gurguddoon raawwatamaa jiru. Isaan keessaa tokko galma mootummaa haaraa fi magaalaa saatalaayitii jedhamu kallattiin Dr. Abiy Ahmediin ijaaramaa jirudha. Piroojeektiin kun qarshii Itoophiyaa biiliyoona 400 hanga qarshii tiriliyoona 1 kan fudhatudha jedhamaa jira. Bulchitoota 8 kan keessummeessee galmi mootummaa kiiloo 4 Haayile Sillaaseen yookaan Tafarii Makonnin kan keessatti ajjeefamee fi kan keessatti awwaalame galmi mootummaa kiiloo 4 waggoota hedduuf yaaliin fonqolchaa kan keessatti raawwatamaa turedha. Piroojeektii caakkaa yookaan bosonaa jedhamuu fi galmi mootummaa kun gaaraa fi bosona imbaasii Ingilizii duubatti argamuu jalqabee gaaraa fi bosona Inxooxxoo hammatee galumsa sulultaa qabatee xaafoo ga'ee kan deebi'u Abaadoo kan of keessatti hammatu magaalaa saatalaayitii ajaa'ibaati. Bal'inni lafaa piroojeektii kana hektaara 503 yommuu ta'u kun ammoo magaalaa ammayyaa kan of keessatti hammatudhas jedhamee jira. Galma mootummaa haaraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin ijaaramaa jiruu fi hordoffiin taasifamaa jiru kun kontiraaktaroota ijaarsaa 3f kennamuun isaas dhaga'amee jira.
Dr. Abiy Ahmed ministeerri muummee Itoophiyaa galma mootummaa akka ijaarrataniif bakka sadii lafti galma mootummaa irratti ijaaramuuf kennameefis jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa paarlaamaa irratti waggaadhaan dura taasisaniin magaalaa Jimmaa irraa heektaara 700 fi magaalaa Arbaa Miincitti ammoo lafti heektaarri 400 galma mootummaa akka irratti ijaarrataniif kennamuufiin ibsamee jira. Gaaraawwan eekaa heektaara 503 irratti ijaaramuuf kan jalqabame piroojeektiin bosonaa yookaan caakkaa galma mootummaa Itoophiyaa haaraa kun erga jalqabamee waggoota 2 ol yommuu ta'u karaawwan daandii aspaaltii keessoo kiiloomeetira 50 ol dhumates jira jedhamaa jira. Galmi mootummaa kun jiraattota naannichaa kan jeeqaa ture yoo ta'u jiraattonni naannichaa diizaayinii ammayyaa ta'ee mootummaan naannoo galma mootummaa kanatti hojiirra oolchuun yoo danda'an yookaan yoo humna qabaatan akka ijaarrachuu fi naannicha jiraachuu danda'an kan ibsan yoo ta'u yoo hin dandeenye ammoo naannicha gadhiisuun bakka birootii lafti biraan akka isaaniif kennamu itti himamuu fi dubbii kaasee turuun isaa ni yaadatama. Oduun ijaarsa galma mootummaa haaraa kun waggaa arfan kanaan dura kan dhagahame yommuu ta'u galma mootummaa haaraa kanaas Finfinnuma keessatti iddoo eekkaa Abbaaduu jedhamutti akka raawwatamu ture yommusis kan himame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed maaliif galma mootummaa jaarraa hedduuf mootonni hedduun keessa turan kana gadhiisuu barbaadan laata? Akka odeeffannoon bahaa jiru ibsutti Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed galma mootummaa milinikii jalqabee bulchitoonni 8 hanga Hayilamaariyaam Dassaalenyitti keessa jiraatan kan gadhiisaniif yaaddoo nageenyaa fi sadarkaan ijaarsa galma mootummichaa kan dulloome ta'uu isaatiifis jedhamee jira. Gama biraatiin ammoo namoonni hedduun wayita nageenyi biyyaa yaaddessaa ta'e kanatti maaltu galma haaraa ijaarrachuu fi teessoo miidhagfachuuf barbaachisee qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuun wayyuu kan jedhanis hedduudha paarlaamaa keessaas jechuudha. Kanas ta'e sana Dr. Abiy Ahmed galma mootummaa kiiloo 4 keessa yoo baay'ate waggoota 4 qofaa turu jedhamaa jira. Ergasii kiiloon 4 maal ta'a gaaffii jedhuuf ammoo muuziyeemii yookaan godambaa seenaa akka ta'u ibsamee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waggootaan dura yeroo galma mootummaa haaressan sanayyuu keessa jiraachuuf utuu hin taane galma seenaa qofaa gochuufidha kan jedhanis baay'eedha. Dubbii himaan duraanii TPLF fi bulchiinsi yeroo ammaa Tigraay Geetaachoo Raddaa yeroo tokko akkas jedhee ture. Dr. Abiy Ahmed waajjira tokkotti yeroo hojiif ergamuu utuu waajjirichaa qulqulleessuu fi mimmiidhagsuu yeroon tajaajila isaa gahee isa miidhagse keessa taa'ee utuu tajaajiliin bahee gara biraattis darbaa jedhanii turan. Amma kan mul'ataa jiru muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waan hundumaa caalmaa qulqullinaa fi galma mootummaa simataa fi hawwataa ta'ee dhalootaaf ijaaruun gammachuu isaanii ta'uu agarsiisa. Odeessi ba'aa jiru kun kan inni agarsiisu galmi mootummaa Itoophiyaa kiiloo 4 kun wayyaaniin waggaa 27f keessa kan naanna'aa turtee fi galmichi mortootaan kan guutame akkasumas ijaarsa isaas ta'uu keessi isaa dulloomuurraa kan ka'e jireenyaafis mijataa kan nama simatu kan hin taane ta'uutu ibsama. Dabalataanis magaalaan haaraan saatalaayitii kun galma mootummaa of keessatti kan hammate qofaa utuu hin taane madda galii kan ta'ee fi kan daawwatamuu akka ta'e ibsamee jira. Magaalaa saatalaayitii jechuun maal jechuudha? Magaalaa saatalaayitii jechuun magaalaa xinnoo magaalaa guddittii biyyattii bukkeetti argamtu ijaarsa gamoowwan ammayyaa fi manneen barnootaa fi misoomawwan adda addaa fi teknooloojiin kan badhaadhe magaalaa sooressoonni daawwatanii fi keessa jiraatanidha. Dabalataanis rakkoowwan tiraafikaa magaalaa guddittii mudatan furuuf magaalaawwan saatalaayitii jedhaman kun baay'ee kan gargaaranii fi rakkichas furanidha.
Addunyaa keenyarraa biyyoonni gurguddoon magaalaa saatelaayitii jedhamu kana kan qaban yommuu ta'u, magaalaa guddoon Ameerikaa Niiyork ammoo magaalota saatelaayitii jedhaman lama akka qabdus ni himama. Biyyoota Afrikaa keessaa ammoo Gibxii fi Afrikaan kibbaa magaalaa saatelaayitii akka qaban ibsamaa jira. Walumaa galatti Dr. Abiy Ahmed galma mootummaa kiiloo 4 keessaa ba'uudhaan galma mootummaa haaraa ijaarratanitti galuufidha. Nagaatti kiiloo 4. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus Fayyisaadha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.